akkana nagoota sinseenee hojii kee yaaddu. Akkana nagoota sinseenee hojii nama kee yaaddu waan asiin jedhu hin qabu ani. Yaa Oromoo isinitti mul'atu naa dhaggeeffadhaa silas rakkina koos qananii koos isin hubattanii wadhaa. Barreeffama kana namoonni hedduun keessan karaa fuulaa feesbuukii argaa jirtu, maxxansaas jirtu. Waan baay'ee natti dhaga'ameefanii anis waan xiqqoo irratti dubbachuu dhufe akkasumallee barreeffama kana isiniif maxxansuu barbaade taariitii namoonni hedduun keessan irraa barattu. Mee walumaan dubbisna akkas jedha. Ani Dubaay deemuuf itti fayyadamuuf jedheen jaalala fakkeessee yeroo dheeraa wajjiniin haasa'ee booda mana gurgurtee Dubaay na fiddee. Isheen dhugumaan na amantee waan jirtuufi qoricha hin fayyadamne. Ulfa taatee yeroo sana baasuuf ani nama hin beeku. Isheen immoo ilmoo baasuun cubbuudha jettee diddee. Ji'a 4 erga geessee qoricha ittiin baastu fideefii jennaan hin diddee. Kanumaan ulfi guddatee gaafa mana qorichaa seentu da'uudhaaf jechuudha. Gaafa mana qorichaa seentu aayidii waan hin qabneef hiikamtee ji'a 1 booda biyyatti galte. Maatii ishee sababa koof dhabdee mana gurgurtee Dubaay na fiddee yeroo jalqabaaf warra kootu dhufee si fuudha jedhee goyyoomseen torban 1 booda bilookii ishee godhe. Uffannaa malee galtee. Asitti akka malee mana bareeffattee qabdii. Kanumaan turtee utuu maatii koo bira dabartee ormatti hin himatini kaleessa immoo akka isheen mattuu keessatti of ajjeesteen dhaga'e. Maatiin ishee homaa hin beekani maxxansii maqaa koo hin fayyadamini rabbi sodaadhu jedheeti. Gurbaan suura kanarratti argitanii nama biraatiif ergee jechuudha. Obboleettiin kun Falmattuu Qalbeessaa jedhamti. Kanuma namoonni maxxansan irraan keessa galee karaa feesbuukii isheetii argeera jechuudha. Yeroo dhumaatiif isheen illee barreeffama akkana jedhu maxxansitee jirti. Mucaa qabdi. Biyya Dubaay keessattuu jirtu nama biyyatti jaalalaa wajjin haasoftu akkuma inni barreeffama kanarratti ibsee mana gurgurtee gara ofii isheetti fudhatte jechuudha. Inni yeroo jalqabaaf ishee wajjiniin haasa'u dhugumaan waan ishee jaallatu fakkeesseeti itti fayyadamuuf jecha ishee gowwoomsee jaalalaan qabee gara Dubaay deeme jechuudha. Inni ulfooftee erga ishiin ulfooftee booddee da'umsaaf mana yaalaa galtee deessee ji'a 1tti gara biyyaa dhufte. Kana hundumayyuu turtii amma kanaa keessaa ishee gowwoomsaa isheetti fayyadamaati kan inni ture. Maqaa jaalalaatiin jechuudha. Garuu har'a mucaan kuni obboleettiin kun dhala ishees gattee ofii ishee dhabdee of ajjeestee jirti. Obboloota koo ishee kana Waaqayyo lubbuu ishee amaaru boqonnaa isheedhaaf haa kennu. Wanti jedhan kan biraan jiru dhugaan mucaa kanaa immoo dhugaan obboleettii kanaa gurbaa kanarraatii haa barbaadamu. Seeraan gumaan ishee gurbaa kanarraa haa barbaadamu seeraan haa gaafatamu jedha. Asumaan obboloota biyya Dubaayii fi bakkee garaagaraa jiraniif dhaamsinan qabu. Maqaa jaalalaatiin kan gowwoomfaman, maqaa gaa'elaatiin kan gowwoomfaman baay'een isaanii jiru. Biyya kana keessatti cubbuu wanti jedhamu hin jiru bakka afeera. Namni hundumtuu walitti fayyadamu, wal gowwoomsee walirraa nyaachuu, dafqa namaa, dadhabbii namaa wanti jedhamu afeera. Kanaaf nama amantanii nama ija keessaniin argitanii hin beekne tokko, nama gaa'ela wajjiniin hin dhaabbanne tokko, bilbiluma waliin haasoftanii sin jaalladha waliin jettaniidhaa fi gaa'ela maatiin hin beekne, jireenya maatiin keessan hin beekne, nama hin beekne qaamaan wal argitanii hin beekne, dhuguma namni sin jaalladha siniin jedheedhaaf isin jaallata miti. Jechoota gaggaarii isiniif barreesseedhaaf, waadaa isiniif galeedhaaf, amma barbaade waadaa yoo gale yoo kakate sobaadha kakaan. Ija keessan fuuldura dhaabbatee isiniif kakateetu achi garagalee isin gala. Kanaafi waanuma sin jaalladha siniin jedheef nama hin beekne tokko, nama gaa'ela wajjin hin dhaabbanne tokko, nama maatiin keessan hin beekne tokko qarshii keessan itti baastanii
biyya kamiyyuu haa ta'u piroosesiin jalqabinaa gara ofii keessanitti isin fudhatinaa. Gaa'illi hin qaqqabaa, jaalalli hin qaqqabaa. Erga gaa'ila dhaabbattanii booddee erga nama sana bartanii dhugaadhumaan namni kun jireenyaaf na barbaada moo faayidaadhaaf na barbaada erga jettanii adda baafattanii booddee piroosesii jalqabdanii fi biyya barbaaddanitti erguu dandeessu. Hojii uumuufii dandeessu. Booda gaafa lubbuun keessan bahe gaafa waan qabattan dhabdanii olii gadi burjaajoftanii namni anuusiif jira siniin jedhu jiru. Deebisaniituma dura maaliif kana gootire nama hin beekne wajjin maaliif akkas taatire gaa'ila maatiin dhaabbannetti maaliif hin beeknetti maaliif galtire isinuma deebi'ee kan qabeenya keessaniin dadhabbii keessaniin miidhamtanirra sammuun keessanis jecha namootaatiin kan miidhamu isinuma mataa keessanidha. Kanaaf hadaraa keessan waan akkanarraa jabaadhaatiif eeggadha. Biyya kana keessatti amma obboleessiyyuu obboleettii isaatiin jiru. Dadhabbii obboleettii kootiiti dafqa obboleettii kootiiti isheen boru maal qabdi kan jedhu afeera bakka walii yaaduun hin jiru waan ta'eef hadaraa keessan isinumti ofii yaadaa. Waan akkanarraa jabeessaatuma of qusadha. Namni karaa qarshiitiin namni amanamu hin jiru. Dadhabbii keessan dafqa keessan akkamitti akka fiddan isintu beeka waan ta'eef obboleessum keessan irraa yoo eeggadha. Obboleessum keessan iyyuu hin amaniina anatu isiniif jedhe. Haadhoodhuma keessan iyyuu amantanii guutummaan guututti irratti of hin gatinaa. Akkana nagoota sinseenee hojii kee yaaddu. Akkana nagoota sinseenee hojii dhuma kee yaaddu waan asiin jedhu hin qabu ani. Yaa Oromoo isinitti mul'atu naa dhaggeeffadhaa silas rakkina koos qananii koos isin hubattanii wadhaa. Nikaan sii dadhabaan jedhee jennaan amalee janjanaa isaa amalee. Maatii kootti beennaan jarri keenya sargii qopheeffatanii bira isaa eegaa turanii. Innoo kana inni silkii cufatee calaa jedhee ijoollee dhuma biyya Arabaa keessa hojjettu amanuun hin ta'u. Yaadama jigee yaaddu. Adama jigee yaaddu. Inni manatti hojjettee anna fokkisee Oromoo na fokkisee. Oromoo na fokkisee. Waggaa tokko guutuu ergan biyya kana dhufeetiin biyya Dubaay jira. Ani immoo biyya Bahareen keessa jira. Wal jajjannee wal jaallanne. Waan inni akkas godhatu hin beeku. Waan inni amma immoo akkana ta'eef hin beeku. Waan inni natti jijjiirameef hin beeku. Waan jara keenyatti mee na fokkise. Sargii hojjetanii birrii meeqa baase. Amma qaqimii jaraatiin foon kiiloodhaan bitanii. Foon kiiloodhaan bitanii midhaan jireenya jabeenya kanatti midhaan daaksisanii sargii qopheessanii inni immoo kun akkanatti nagatee bade silkii natti cufate silkiidhuma namatti cufate rabbi eenyumattanii maddalaata namni isa beekus waan jiru addunyoota isaa ijoollee lamatti dawwalee jennaan erga nu biraa deemee fagaa tureera guyyaa 10 wayii ga'eera jedhanii inni immoo miiseejiillee naan barreessine. Bilookiin nagoodee gara kaaniin gara biraatiin immoo nan dawwalee na jalaan kaasu daariktiitti dawwalee jennaanii Oromoo na fokkisee. Adam rabbi siifa kaffalu rabbiin siifa kaffalu waanan jedhee siifa kaffalu hin qabu rabbi siifa kaffalu natti hojjette bakkeetti.